Waaqayyo maarsi godhe Maqaan koo Sicaalee Warqinaa jedhama. Kanan dhufe Sasumadha. Dhugaatiin koo inni jalqabaa barreen gaddaa ture. Asitti sagantaa kadhannaa ture. Achiin anas dhufe guyyaa sana immoo guyyaa kennaan nuuf kennamu ture. Kennaan isaa sandalii ture.
asii raajiin daawwee zayitii dibataatiin adda koo tuqanii ifa guddaatti baatee itti dukkanni si fuulduraa cabeeradha. Achiin ameen jedhee fudhee galee achii isa dura immoo piroojeektii wayii gurmoofneetu waggaa lamaaf dhabnee ammas abdiin kutannee sadaffaas dorgomnee eeggachaa immoo turre. Achiiti asii raajii daawwee erga sagalee naa baasaniitii booda guyyaa sadaffaa isaatti bilbilanii darbitaniittu sadarkaa lammaffaatiin isinii galmaa'ee jira waan ta'eef dhuftanii hojii eegaluu dandeessu jedhan. Ishennee hojicha eegallee hojjennee ammas immoo nu harkaa fuudhuu didan. Yeroo jalqabaafis nu harkaa fuudhuu didan. Ammas lammataa yaadne nu harkaa fuudhuu didan. Achii yootuma isa kanaan jirruuti bakka baay'ee sammuu na dhibbisee guyyaa sanbataa asin dhufe. Bakka sanan taa'aa ture shaashii hidhadheen ture mucattii shaashii hidhattee danda'awee. Achiin inni ati eegaa jirtu si harka galeera mee na harka galeera jedheedha. Na harka galeera jedha ammas dabaleedha yeroo sadiin jedhee achiin galata guddaa baattee mana kana dhuftadhanii ameen jedheen galee waan akka ji'a tokko hin turre dhufanii nu harkaa fuudhanii galii godhanii bakka kanaan waaqayyo waan kana raawwateef waaqayyo naa galateeffadhaan jedha. Akka keessa walitti buusaa waaqayyo galata guddaa dhiyeessaa. Tolee dhugaatii keessatti lammaffaa maal ture? Inni lammaffaan immoo yeroo mucaasa kana da'uudha. Mana yaalaa deemeen gara sa'aatii 11 immoo waan ta'eef mucaa kana da'ee achiin dooktarri nadeessaa turte suni sa'aatii ishee ga'eera mucaa nan da'ee ka'een harkaa mucaa fuutee dhattee qulqulleessitee maatii kootti kennitee isheen otoo baatii garaa keessaan qulqulleessin baatee deemte sa'aatiin ga'eeradhanii. Achiin isheen deemte mucaan ishee faana ture immoo isheetti agarsiisaa ture waan tokko malee waan baay'ee ganaan itti fakkaata. Achiin immoo yeroo na keessaa qulqulleessaa jirutti harkisni itti fakkaataa hinjitee baatiin sun na keessatti hafee jechuudha. Achiin anoo fixeera bakka iddoo mucaa dhaqee bakka damsara iddoo mucaa dhaqee ishee kana gidduu tana sireerraa bu'ee achi dhaquu jedhu dooktarri wayii dhuftee yeroo garaa kolaaltu baatiin mucaa garaash keessatti hafeera barii ganaa dhayoon qullaa'ee fi jettee bakka kutaa da'umsaa gashaa jette kutaa da'umsaatu miti yaani dafee da'ee fi kutaa sireetti malee iddoo da'umsaatti hin deenye ture achi nagashanii sa'aatii 11:00 kanan galee amma sa'aatii 2 wayiitti tona keessaa qulqulleessaniiti bakka boodide ol deemaa nuuf hin beeku gara laphee koo kanatti ol dhufe. Achiin bakka baay'een cinqamee lubbuun na qabee waan godhannan zayitii immoo shaanxaa keessatti fudhadhee deemeera ture. Isa ciisee yaaddadde achiin niitittiin isheen dooktarittiin immoo ortodoksiidha. Naan fidduutuma jedhu keessa qottoo yaadutti isheen erga dhaqi maaloo zayitii dibataa shaanxaa keessaa naa fidiin jedhe rakkoon qabu waan barbaadde siin fidatte. Achiin zayiticha naa fidde achuma ciisee nan dhuge yaa waaqayyo maali atoo kakuu baay'ee narraa qabda kakuu baay'ee naaf kakkatte silaa kanaatu muramaa kan koo jedhe dhugaa baatuu keef na dhaabi jedhee zayiticha dhuge. Yeroo dhugu inni dura baay'ee na cinqaa ture baay'ee natti salphate inni laphee kootti rakkate gadi bu'ee isa dura rakkachaa dhiphachaa oolan bakka da'iikum tokkotti baasanii nam fayyee sa'aatii sana irratti immoo bakka isaan dura baay'ee dhiphachaa turan yaa waaqayyo maali wanta akkasii mucaan kun harkatti du'uu fi mucaan jabduu akkasii baqaan immoo maaliif jabaachaan ture naasanii waan tokko jedhan immoo isaan rakkisaan turre jechuudha. Achiin isa dhugeen baay'ee gadi naa dhufee isaan sana qulqulleessanii sana booda iddoo mucaa deemtu jedhanii hojjettee haa ta'e sadhan takka taa'ee nama mucaa iddoo mucaa dhaquuf jedhu baay'ee dhiigni dhangala'aa waan tureef yeroon bahu balbala irra geenye haadha abbaa manaa koo fi abaadha manaa obboleessa koo na qabee ture. Achiin dhiigni waan dhiiga hin qabneef ofollaaleen nan kufe yeroon kufe sanatti anoof hin beeku sa'aatii muraasaa booda nuuf bare yeroo nuuf barutti bakka wanta akkasiin nama mudataa dhiiga dhabdeetu waan ta'eef jedhaniitu wiilchariirra na kaa'anii iddoo mucaa na geessanii achitti bakka gara gulukoosichaa immoo waan ta'eef fixatoo deeqaan turiin waan dhiigni na keessaa dhumeef jechuudha. Achi otuma kanaan jirruuti galkan sana nan bullee borusaa roobiisaa immoo gashaadhanii nan gale gara manaatti. Gara manaattis galee ka'ee bakka lapheen koo baay'ee na dhaata. Baay'ee na dhukkube dooktaratti bilbilaan immoo wanta isheen nyaachaa hin jirree fi waan dhugaa hin jirreef laphee waan rukute yeroo dhabuudha akkas kan taatu yoo garmalee godhe immoo deebisaa jedhan. Bakka garmalee gara mataa kootti na fiigan hin dadhabaa fuura olmalee si gadeeffachuu hin danda'u. Beenu deemnaa jedhan lammata mana kemii sanatti hin deebi'u. Ammas kan na fayyise waaqayyo zayitii kana keessaan goree waan ta'eef raajii daawwatti naa bilbilii achiin inni naaf haa kadhatu malee achuma hin dhaquun jedhee innoo ishee bahee naa bilbilaan raajii daawwatti iddoo marra kadhannaa irra turree jedhanii isaanoo ijoollee asiitii naa erganii naa kadhatanii zayitii kos deebisee dhugee ergasiitii baay'ee fayyaa koon ta'e qoricha ji'a sadiif naa kennanii turan isaa dhiiga sanaaf jechuudha. Qorichicha yoo nan dhiise zayitii roman dhuge bakka yeroo hundasuma dhuga naannatti ka'u
amma wana fayyaa kooti isa kana nama godheef waaqayyoon naa galateeffadha. Sadarkaa akka nama boos waaqayyoon barata guddaa dhiyeessaa fi eebbisii jalaa qabamee tures guyyaa asitti isinitti dubbatamee kaasee hin gadhiifamee akkuma kanaa qorumsi da'umsa irratti isin eege sunis sin biraafe sin har'a nama galataa taatanii fuula saba waaqayyoo dhaabattanii waaqayyoo dhugaa baatu taatanii jechuudha. Kun waaqayyo fuula saba koo na dhaabee dhugaa baatu sana godhee waaqayyo sirnumatti naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Isin eebbisuu eebbifamaa. Ani dhiiga koolaa lameetanii dhiiguu yeroo lalan poozitiivii ta'e. Siima maalti godhawwatiin mallattoo sitti dhagahamaa jira? Mallattoo itti dhagahamu jiru. Garuu maal ilaalan ta'e? kan dhaqinaadhaa fi garaatti dhaqee yeroo ilaalan garaatti baay'ee jira yeroo ilaalamu dhiigni kee poozitiiviidha naan jedhu. Dhiigni poozitiiviidha. Rakkin isaa muraasa turuu jedhanii? Raaqabee onneen keessa turuun keessa garaachi keessa guutummaatti nagaadha. Ameen jedhe nagaadha. Waan akkana illee babal'ee qaba nagaadha. Nagaadha biyyi Yesuus. Keela baay'ees. Ameen. Dhugaa kunuunsa. Filaalee tokko. Maqaan koo guddattuu miidhagsaan jedhama. Waaqayyo anaan oolma guddanaaf oolee torbee lamaan har'aa kan as dhufee dura dhiiga kee keessaa vaayirasiitiin jira naan jedhame turan hordofii gaafa mana yaalaa deemu dhiigi kee poozitiiviidha naan jedhame. Achi torbee lama narraa gaafa dhufu raajii daawween warri dhukkubsattan dhukkuba kan qabdan akkana baa jedhan nu kadhatan. Achi gaafa nas ba'e nu kadhatanii raajiin akka yeroo natti bu'an dhugaa baatii kee fidii kootu bilisa baatee tanaan jedhanii akkuma kana gaafa naqee ilaalamu dhiigni kun irra poozitiiva ture nageetiiva ta'ee bilisaan ba'ee kanaaf sabni waaqayyo naaf galateeffadha. Harka keessa walitti buusaa waaqayyoon galata guddaa. Mee dhibee kanaaf mana yaalaa deemtanii akka turtan amma kaasaniittu dhibeen kun maal isin godhaa? Maaltu sirratti argama ture dura yeroo dhibeen kun sirra jiru erga isinii kadhatamee yeroo kamii kaasee sirraa dhaabate? Dhibeen kun mallattoo hin qabu. Ani jalqabayyuu dhibeedhaaf jedheenti kan hin dhaqee hordoffiidhaaf mana yaalaa deemu. Yeroo mana yaalaa deemu dhiigni kee poozitiiviidha naan jedhan. Sanarraan kan ka'e akkamitti ta'e jedhee baay'ee dhiphachaan ture. Gaafa isaan amma immoo deebi'ee gaafa naqee ilaalamu nageetiivaadha fayyitee ta'a akkamii fayyite naan jennaan. Ani raajina kadhate raajii daawwannaa kadhate achi nan fayyeen jedheni. Ani gaafuma sanayyuu gaafa dhufu achin taa'ee achi yeroo ta'u yaa waaqayyo ani dhukkuba kana fuudhee galuu qabu ani fayyee galuu qaba ijji kee asitti na argu qaba jedhee waaqayyoon kadhadhee waaqayyo na argee na fayyee sabni waaqayyo na deebi'aati waaqayyo naaf galateeffadha. Akka keessan walitti buusaa jennee tolee mana yaalaa iddoo dura hordofamtan inni keessa poozitiiva ta'e iddoo isinii jedhanitti achumatti negatiiva ta'eera isinii jedhanii amma nagaa keessan akka taatan mirkaneeffataniitu jechuudha. Eeyyee. Harka keessa walitti buusaa waaqayyoof galatan isin eebbisu gabaatii caalqabadhaa lafadhaa. Maqaan koo Dirribee Galatoon jedhama. Kanan dhufe asuma waaqayyo lafa kanatti garaa kooti baay'ee na dhukkubaa ture na ciniinaa yommuu natti ka'u ani mura korraan ka'ee takkatti na garagalaan danda'e midhaan nyaadhee waan tokko hojjechuu danda'u nan ciisa waan jedhe danda'e hin ciisu. Waldaa kanayyuu dhufeen beeku ture hiriyaa koo tokkotu asitti waaqeffata. Kootu achis keessa naan jettee nan dhufe warra garaan keessa sin dhukkubu ka'aa koottaa nun jiru. Achiin ka'ee tan dhufe qoricha tusii kenname ture ati har'aan booda bilisa baateetta fayyiteetta naan jedhanii naa kadhatanii
sheeree tan fudhadhee torban lamaan asitti dhuftee dhugaa baatadhan. Anoo gaafum sanaan galee nan fayyee dhibee kanarra suufitti deebi'ee hin argine anis waaqayyoon nan kadhadhee waaqayyo dhibee kana na keessaa buqqisee jechuudha. Harka keessa walitti gosa waaqayyo galata dhiyeessaati. Oli meeqaafi tokko isin gaafadha dhibee garaa isin qabee jiru kanarraatiin kan kaasee maal gochuu hin dandeessanii akkuma kanaaf kanarraa fayyuudhaaf gara mana yaalaa deemtanii turtanii ofii yaalchiftaniitu. Ofii yaalchisne bakka waaqumaan kadhadhee gara ji'a ja'aan olii na cannaqe ture. Ji'a lamaan asitti bakka gara lubbuu kootti deemee danda'umaa ofii gochuu hin danda'u ture. Mana yaalaa hin deemne? Hin deemne mana yaalaa. Maal gochuu immoo dandeessan turtan yeroo kana keessa? Minaan mayyuu nyaadhee homaa socho'uu hin danda'u danda'eeyyuu gadi jedhee waa godhachuu hin danda'u ture. Asitti iddoo kanatti torbee lama asitti of ilaalchisi kottuu dhugaa fayyii siin jedhanii guyyaa sana qoricha nyaattee turtee sinii jedhanii kana wajjinitti wal qabsiistee maaltu dubbatamee ture gaafsan namni waaqayyo iddoo kanatti gaafsanii kadhatanii? Qorichumatu sii kenname ture kanaan boodaatti bilisa baateettaa naan jedhanii bakka anis amanee tan fudhadhee galee homaayyuu dhibee kana ofirratti hin agarre ture. Guyyaa sanarraati kaasee irraa dhaabate? Guyyaa sanaa kaasee ofirrattuu hin agarre. Waaqayyoof galata dhiyeessaa sabattanatti nama fayyisuu danda'u. Ture dhugaa baatii keessan lammaffaa maal ture? Dhugaa baatiin kun lammaffaa guyyaa sanbata sagantaa sa'aatii boodaa irratti warri bishaan qabdan yookaan warri dibata qabdan ol kaafadhaa isiniin kadhadhaa jedhanii ani zayitii sin qabu bishaan sin qabu warri homaayyuu qabne biyyoo lafuun kana ammaarradhaa galaa jedhan achumaan ammaarradhee fudhadhee galee ilkaantu baay'ee na dhukkuba ture. Torban tokko bakka guyyaa badaana dhukkuba halkan natti ka'a achuma waan godhu wallaalee nafsi natti dhufnaan akka biyyoo dibataa asii fudhadhee gale immoo yaadadhee ka'ee kadhadhee irra keewwadhee edda gaafsanaatis ilkaan koos natti hin deebine nan fayye. Harka keessa walitti buusa waaqayyoof galata dhiyeessaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu dhugaa baatii caalu qabadhaa dhaabadhaa.